Guyyana irraa kan kooti jedha. Guyyana irraa akka kan keessan ta'e hin amantu. Namni guyyaan kan saa ta'e egaa fuulli isaanii fa'a. Namni guyyaan kan saa ta'e waa'ee rakkina isaa utuu hin ta'in, waa'ee dhibee isaa utuu hin ta'in, waan ittiin qabame utuu hin ta'in, jireenyi isaa garbummaa jala isa jiru utuu hin ta'in Gooftaa ilaalaa deema. Ameen. Guyyaan irraa kan kooti jedha. Namni guyyaan irraa kan kooti jedhee amanu dhuguma kan saadha. Ameen. Kan biraa utuu hin ta'in namuma ofirratti labse sana, namuma ofirratti dubbate sana. Ameen. Kanaaf iyyuu guyyaan irraa kan kootedha. Guyyaan itti waan baadhee dhufe sana hundumaa howwaaluudha. Inamantu mini kan amantan hundumti keessaniyyuu waan baattanii dhuftan gattanii galtu. Waan baattanii dhuftan kan mul'ataa ta'u, kan dhokataa ta'u, isa namni beeku ta'u, isa namni hin beekne ta'u, isa dhoksaatti boossu ta'u, isa mul'inatti namni maqaa itti sii kenne ta'u, hunduma isaanii gattanii galtu. Ameen. Guyyaan irraa kan kootedha ammayyuu. Dubbii sagalee Waaqayyoo keessaatii akkas jedha nan dubbisa. Macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 60 lakkoofsa 1 jalqabee maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin nan dubbisa akkas jedha. Ifni kee dhufeera. Ulfinni Waaqayyoo siif ba'eera. Kanaafis ka'ii ibsi. Kunoo dukkanni lafatti in uffisama. Dukkanni limixiinis saba lafaa irraa in dhoksa. Siif garuu ifni Waaqayyoo in ba'a. Ifni isaas si irratti in argama. Sabni lafa irraa gara ifa kee, mootonni gara biiftuu isa siif ba'uu hin dhufu. Ol jedhi asiif achi ilaali. Hundumti isaanii walitti qabamanii gara kee hin dhufu. Ilmaan kee fagoodhaa in dhufu. Intalooti keessumatti bantii gara kee in fidu. Ati kana yommuu argitu fuulli kee in ifa. Onneen kees gammachuu irraa kan ka'e nee hin dhaha. Qabeenya galaana keessaa jiru hundumaa kan kee in ta'a. Badhaadhummaa saba lafaa irraas siif in fidu. Ifni kee dhufeera. Ulfinni Waaqayyoo siif ba'eera. Amma mana kana keessa ifatu jira. Ibsaan kun waan banamee jiruuf dukkanni keessan jiru. Maaliif ibsaa kanatiyyuu ifa ta'e waan jiruuf. Ifti Waaqayyoo garuu ifa isa jaan argamu kana utuu hin ta'in ifa isa jaan hin argamne keessa keenya keessatti, jireenya keenya keessatti, namummaa keenya keessatti ifa nuuf kenna. Ifti gaafa jiru dukkanatu baqata. Maaliif dukkanni baqata? Dukkanniif ifti waliin galu. Hattuun gaafa dhuftu dukkana keessa dhufti. Halkan limixii dhufti. Yeroo dhuftu kana balleessuuf, waa fuuchuuf, waa godhuuf dhufti. Utuu ifti jiraatee hin baqatti. Ifti Yesuus Kiristoos inni siif ba'ee dukkana jireenya kee keessa jiru, jireenya kee dukkanaan dhokatee jiru sana balleessa. Ifti Waaqayyoo gaafa dhufu wanta jireenya kee keessa dhokatee jiru, wanta namummaa kee keessa dhokatee jiru, wanta gola mana kee keessaati itti boossu sana, gaaffii ati baattee dhufte sana, boo'ichati bu'aa deemtu sana, isatti namatti machuu dadhabde sana, ifti Waaqayyoo deebisii baatee dhufa. Ifti Waaqayyoo deebii guutuudhaan siif dhufa. Ifti kun egaa bara dheeraa isa si nyaate sana, isa si boossise sana, isa gassi qabe sana, akkati booquu kee ol qabattee na deemne isa si godhe sana sirraa kaasa. Sirraa kaasa. Baattee na deemtu. Ifti Waaqayyootu sin duuka jiru. Baattanii na deemtan. Baattanii sochootan. Maaliif ree ifichatu sirra jira. Ificha isa dukkana hariyu sana. Ificha isa dhukkuba nyaatu sana. Ificha isa jireenya kee qabee jiru sana hariyu sana si duukaa jira. Ammas dubbiin sagalee Waaqayyoo akkas jedha. Macaafa faarfannaa 36 lakkoofsa 9. Burqaan jireenya kennu si biraa waan jiruuf
ifa keetiin ificha in argita. Burqaan jireenya kan kennu Kiristoosidha. Fayyaa kan kennu Kiristoosidha. Nagaa kee bade kan deebisu Kiristoosidha. Fayyaa kee nyaatame kan deebisu Kiristoosidha. Kiristoos erga fayyaa kee deebise jireenya argasii kenne nagaa kee ergasii deebise kana booddee gad jechaa na deemtu. Kana booddee nyaatamaan na deemtu. Kana booddee bu'aa na deemtu. Kana booddee gajjalaa na deemtu. Imimmaan kee kan sirraa xaragu akkati gad jettee na deemne inni si godhu Kiristoos dhufeera. Ameen. Isaayyaas raajicha boqonnaa 9 lakkoofsa 2 akkas jedha. Sabni dukkana keessa jiraattan ifa guddaa in argattu. Warri gaaggidduu du'aa jala jiraataniifis ifni in ba'a. Warra gaaggidduu du'aa jala jiraniif, warra sodaachaa adeemaniif, warra akkamiin ta'a jedhaniif, warra garatti goran wallaalaniif ifni bara baraa hin dhufa. Ifni inni si moosisu, ifni inni nagaa si laatu, ifni inni boquu kee ol qabu, ifni inni nagaa kee guutuu si laatu. Yesuus gidduu kee jira. Yesuus gidduu kee jira. Ergifichi dukkana riyaa ta'e maal keessa jirtu sin immoo? Ifa keessa moo dukkana keessa? Ificha duuka tarkaanfachaa jirtu moo gara kamitti tarkaanfachaa jirtu? Maaliin yaaddaa adeemtu? In dubbanna fuula Waaqayyoo duratti. In agarsiifanna. Maaliidha inni si qabee jiru? Maaliidha inni ati bu'aa adeemtu? Maaliidha inni jireenya keessan nyaate? Maaliidha inni mul'ata keessan qabe? Maaliidha akkasin hin adeemne miilla keessan jireenya keessan qabee kan jiru? Namummaa jireenya keessanii maaliidha inni nyaataa jiru? Dubbadhu agarsiisi fuula Waaqayyootti. Waaqayyo sinirraa kaasaa. Ifti Waaqayyoo ergasii dhufe. Ifti Waaqayyoo ergasa wanta jireenya keetti baye sana hin nyaata ta'e. Maaliif sodaattu? Maaliif raafamtu? Waaqayyootti agarsiisi. Hittimi sabaattee dhufte. Hin dubbanne fuula Waaqayyoo duratti. Amanaati dubbadha. Isa sin qaberratti dubbadha. Isa sin qabee jiru, isa sin hidhee jiru, isa jireenya keessan qabee jiru irratti dubbadha. Afaan keessan saaqaati gooftaatti agarsiisa. Isa na qabee jiru narraa kaasi. Ba'aa kanatti ta'ee jiru narraa kaasi. Sammuu koo jireenya koo qabee kan jiru narraa kaasi. Fuula kee baattadhee dhufeera. Ba'aa kanatti ta'e sitti agarsiifachaan jira. Jireenya koo kan nyaate sitti agarsiisaan jira. Narraa kaasi jedha Waaqayyo wajjin dubbadha. Aasaa jireenya keessan namummaa keessan kana gooftaatti agarsiisa. Na ilaali fuula kee duran jira. Na milladhu fuula kee duran jira. Ba'aa koo baadhee, rakkina koo baadhee, dadhabbii koo baadhee fuula kee duran jira. Narraa kaasi. Kan baanatti ta'e, kan rakkina natti ta'e, kan na nyaate narraa kaasi jedhi Waaqayyo wajjin haasaa. Dubbadha. Afaan keessan saaqaati gooftaatti agarsiisa. Kan na nyaatetu jira, kan na gabeetu jira, akka inni na deemne kan na godhetu jira, akka boquun koo ol hin jenne jireenya koo kan na qabeetu jira. Narraa kaasi jedha Waaqayyoon. Narraa kaasi. Baadhee galuun barbaadu, fuudhee galuun barbaadu, fuula kee fideera, sitti agarsiisaan jira. Bara dheeraa na nyaateera, bara dheeraa kan na duukaa deemeera. Amma garuu fuudhee deemuun barbaadu, amma garuu baadhee galuun barbaadu. Narraa kaasi. Dubbadha. Kaasi narraa. Jireenya koorraa, namummaa koorraa kaasi. Golgaa dukkanaa kaasi. Golgaa dhukkubaa kaasi. Ba'aa kanatti ta'e kaasi jedha Waaqayyo wajjin. Yesus. 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 Dhukkubbii bara dheeraa na nyaate. Eebba koo bara dheeraa qabee kan taa'e, kan jireenyi koo bara dheeraa itti boo'u, kan namatti mul'ifne dhoksaa garaa koo narraa ka'u. Akkan hojjedhee milkoofne kan na qabee jiru. Baradhee sammuun koo akka hin banamneef sammuu koo qabee kan jiru. Laphee koo cufee kan jiru. Jireenya koo qabee kan jiru. Narraa ka'u.
Oh Jesus. Yes. Hallelujah. Wanta sin qabee jirurraa kan sinin jirurraa bilisa baa. Bilisa baa. Wanta bara dheeraaf jireenya keessanitti galee jiru kan namummaa keessan nyaatee jiru bara dheeraaf kan sin qabe dhukkuba kan fakkaatu dhibee kan fakkaatu irraa maqaa Yesuusin bilisa baa. Bilisa baa. Bilisa baa. Bilisa baa. Bilisa baa. Kan sin qabee jiru sinirraa ka'u. Sinirraa ka'u. Sinirraa ka'u. Sinirraa ka'u. Bara dheeraaf kan sin nyaate jireenya keessan kan qabe ikonoomii keessan kan qabe maqaa Yesuusin sinirraa ka'u. Haa ka'u. Haa ka'u. Haa ka'u. Haa ka'u. Haa ka'u. Bara dheeraaf kan sin nyaate jireenya keessan kan qabe deemsa keessan kan qabe mul'ata keessan kan qabe tarkaanfii keessan kan qabe fayyaa keessan kan nyaate ikonoomii keessan kan fixe maqaa Yesuusin bilisa baa. Bilisa baa. Bilisa baa. Bilisa baa. Wanta sin qabee jirurraa wanta sin hidhee jirurraa wanta sin qabee jirurraa fayyaa kee kan nyaate jireenya keessan kan nyaate maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosin sin gadhiise adeemu. 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 Sammuu keessan keessa kan deemu nyaataan jireenya kee keessaa nyaataa lafee kee keessaa boqonnaa kan sin dhowwee jiru aara galfii kan sin dhowwee jiru fayyaa keessan nyaatee kan jirurraa bilisa baa. Bilisa baa. Bilisa baa.